Anarchy. Miidhama walloodhaa miidiyaan kamiyyuu ruubii miti ruubiidhaan haasofne waan si ajaa'ibu. Walloon marsaa lammaffaa harma cite, marsaa lammaffaa harka cite. Kun tanjabilii ragaadhaatiin qabatamaadha. Miidiyaan walloodhaaf dhaabbate tokko iyyuu jiru asumaan hin haasaa. Isa kanan asumaan hin jabeesse sitti yeroon kana siin jedhu miidhamni walloodhaa dubbatamee reedhu ruubiin dubbatamu. Walloo itti taphatan. Mana isaa gubateeti. warra akka ETV faa warra akka faanaatti jedhanii faana isaanii rabbida toorarraati aballeessuuti waraabbatanii raawwatanii mana warra qotte duudaa jedhanii raawwatanii beeksifatan mana warra qoncee kanaa jedhanii haasaatan ruubiin hin haasaafne waa'ee walloodhaa wanta siirrisiisuudha argaman walloon eettee yoo duute waan tokko yoo rakkinan qabu akka wanta lafti kun lafatti dhiyoo jiru miidiyaan qabu walloon ciraama isaa walloon miidiyaan qabu gaafa siin jedhu miidiyaa meeqatu faayila harkaati fudhatee hin dubbatanii inni kun immoo jaarraa maduraan dhiibamaa turan abashaan kottee gajjabeeffattee biyya sana balleessuudhaati. Miidhamni isaanii ruubiin hin haasaafne siin mana gubate otuu ija keetiin dhattee ilaalteeti. Nama lubbuu 51 boollanni itti awwaalame ija keetiin otuu dhattee ilaalte agartuu kee kanaatiin boolla torba kanatti nama 51tu awwaalame reeffa isaa lafaa guuree awwaalte otuu siin jedhaniiti. Dabalata moo mana rakkatee qotee bulaan kun dafqee akkeettiidhaatiin qotee bulaan ijaarrate loon tiksee Taman gaala tikse re'ee tikse mana nakkeettiin dafqee ijaarrate kun mana ammasii barbada yeroo siin jedhamu harka baadhatanii warra maaraadhaa harka baadhatanii maan irra deebi'ellee maqaa isaanii jedhan sana hin jedhuuti annan fooyyessaa biti harka Oromoo warra diina keenyaa jedhanii asii bacha harka baatanii yeroo fiigan harma dura mee waan sitti himame dubartii lubbuun jirtu tokkoon seenaa ishee sitti bira dhaqanii harma kee gabbaati sirraatti qunnaannaan kadhattee maallaqa laattee fi harma kunarraa murinaa maaloo namni haala qabu kana miniili kun hojjenne wanta Oromoo walloo ammatee jiru miidiyaan gargaara tokko iyyuu jiru sakana ija kiyyaatiin arge naman natti meemitiyan siin jedhe moo ani waa'ee siyaasaa waan an beekuu qabu dandeettii isaatiin qabu hin baranne isaa poolitikaal saayinsii miti kanan baranne waan an beekus hin qabu siyaasa isaa bal'isuudhaafis waan an haasaa jiru ani kanan jechaa jiru Oromoo walloodhaatiif miidiyaan dubbate tokko iyyuu jiru. ETV biyya keessa maanni Itoophiyaa TV isheen ittiin jedhanii biyya keessaati haasaani kan Oromoo dhaqxee fuutee kan Amaaraa jettee haasa'u miidiyaa dhugaan hin jiru warra biyya alaa jiran immoo jalaa caccabsan akka isaan dhugaan hojjenne kun akka beddaa nama fagoo ta'anii hojjetan wanti walloon taate namni dubbate tokko hin jiru namni arges namni dhaga'ee hundumtu walloon hin miidhame miti hin dhume malee isaati yoo barbaadanii ilma wallootu du'ee kan Amaaraa jedhanii kan warra waajjira kanaa jedhanii beeksisu mana Oromoo gubataa kana warra kanaa jedhanii beeksisu isaan silayyuu boo'ichatti beeku Oromoon shanfaa awwaaleen bu'u beektaan amala boo'ichaan qabu kan hin sobumoo Oromoon walloo marsaa lammaffaaf harma murame harka murame kana nan argine eessatti argite kan naan jedhu ragaadhaan hin dhaqeetti argisiisu ija kiyyaan hin arginu kanaatiif wanta Oromoon walloo keessa jiru miidiyaan afaanii baasee dubbatee hin jiru siin jedhe.